ملك الجمال الأردن أني بريدة أردنيتي جوردانيتي جدي نما أفارس كيسا أيمن علي لقمتي نما بريدة قالوا سبحان الله بريدة ربي توك جمالي أكن جرت بين نمني بريدم سايساكنا لفا كنرت أنا مالي هم تنجرو جدي كأفارساترو سبحان الله هدو تجرا أني بريدة جوردان ربي مالي بريني هنجرو أسكيستي واحد دهو بطن وروني ميديا كان إرتي كرا غرغراتين bareedumsa keessaniin ilma namaatiin yookiin namarratti boona turtan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isinin jecha please video keenya madandeettanitti like share godha isinin jechuu barbaada akkuma argitanitti media irratti deemaa jira Eyman Ali ani Malika Jordan kan ufeen jedhe uffaarsaa ture bara 2023 bara kumalama diidami afur keessa nasbeen isaa lafa kanarra darbitee jirti rabbi rahmata isaa haa godhu asirratti maal jechuu barbaade Eyman Ali lubbuun darbee jira rabbi rahmata isaa haa godhu bareedumsa isaallee qabeenyi tokkoffaa qabeenyi sin oolchu bareedumsi sin oolchu wallahi waan feete yoo taate maa feete yoo qabaate maa feete yoo bareedde bareedumsi sin oolchu kana beekuu qabda qabeenya illee sin oolchu sarataan jechuun yookiin dhibeen kun dhibee kansarii jedhama afaan arabiffaatiin sarataan jedhama jechuudha ijoolleen hedduun biyyoota arabaa keessa jiraatanii kan dhibee kana qabdanillee ni jirtan wallahi nama beeku jira obboleeyyan kiyya yeroo jirtutti uf badate yeroo jirtutti maatii keetitti gale yeroo jirtutti fakkeetiin hin boone yeroo jirtutti fayyadami jechuun ati ani bareedadha isin fokkattuudha ra'isi wajji deema har isin kana uffatte har isin bifni isi akkana jechuun hin taatu wallahi rabbiin suuraa sii kenna irratti yoo itti boonte ati bareeda dhugaati alhamdulillah ufin jechuu yun qabu jechuudha Eyman Ali kuni bareedus isa eenyutu uume rabbi isa uumetti shakkare alhamdulillah rabbiina uumte ani Malika Jordan ani bareeda Jordan ana akkas jechuun ka darbee jira fakkeenya fin jira namoonni tokko afaanuma kennanu ani bareeddu akkasii ani bareeda akkasii hin ta'u bareedi rabbi si uume bareedee kas uumetti shakkaradhu rabbii keetitti galateeffadhu yoo bifa kanaan bareede lafa kanarra akka waan darbineetitti of ilaalin ni bareedda rabbiin si uume si bareechee si uume garuu immoo ati ani bareede jettee of laaluu namatti boonuu qabdu rabbii si uumetti alhamdulillah jettee rabbii keetitti shakkarachuu qabda akka waan hin duunetti nama mucaa kana jechuudha miidiyaa hunda irraa dubbataa jira adunyaa guutuu irraa dubbataa jira yeroo duraatillee mucichi gara TVtiin kabittinaa jechuudha miidiyaan hundi fooloon isaa kakute jechuudha ani bareeda Jordan jedhe bareeda rabbiin tokkicha rabbiin uume bifa fedhe yoo nutti uume alhamdulillah rabbil alamin galanni rabbii keeyyan badin ka jedhe itti shakkaratutu caala malee isa bareedumsa saniin uffaarse mi har uf oolcha guyyaa fi biran taran wallahi waan fedhe yoo ta'an kuma fete yoo taate miliyeena natiriyeena noo qabaatte lubbuu tana oolchuu hin dandeettu guyyaa kee birallee lubbuun tun hin tartu beeka maatiin isa hedduu gaddee jira ummanni Jordan hundumtuu ni gadda dhugaadha garuu waan mucaa kanarraa baratu hedduutu jira hammam mucaa kanarraa akka baratan waa hedduutu jira bareedumsi du'arra guyyaa kee biran dabarfattu rabbiin gaafa si waasi sababa kara kanaan duuta dhibee kanaan duuta jedhe rabbii si sababa rabbiin ana malee hin jiru bareenni dhuguma rabbiin malee hin jiru rabbii tokkicha malee bareenni hin jiru lafa kanarra isan nu uume jechuudha kanaaf jechuudha obboleen kiyya amma asirratti wani dubbachuu barbaade waa hunda keessattuu obboleen kiyya odoo wal gorfanne odoo wal bira dhaabbanne adunyaan haganuma mucaan kalesa miidiyaa irraa akkasitti maraate akkasitti maal ta'e ani Malika Ordonii ka jedhe bareedumsaan beekamaa ka ta'e akka arabiitittis beekamaa ka ta'e garuu subhanallah namoonni ka jedhe akka arabiitittu Jordan qofaaf yookiin Ordon jedhamtu tana qofaaf odoo taane
العربية جدا إنك عربي جدو أنا بريدة وفين جدا جرا أنا ملك العرب إرجو فين جدا أنا بريدة أك عربيتي أم فكينا فكما بيكينا كيستي أفريقيا يسجل مسان يوكني مو إلى مجتش رب الرحمة إسحاق قول والله يهدو تكتي باي تكتي جرانا نياتي واني إني جرانا نياتي تشولا المورجتين قبل درجة جيس ليفو رفع فاجرة ميوكني مو جالتي قبل أسكيستي إلمون ودونا مرة حفتي والله وان غاريدا ilmoon marra hafuun waan gaariidha mucaa kana ilmoon irraan hafne akka an argutti warroonni booyan suni warroon akkasi maraatan suni haadhan isaa boleeyyan isaa warri maraatan sun utoo ilmoo qabaatee arra ilmoo isaa isaanitti ilaalanii obsan waa hedduu keessa booyan jechuudha asirratti wallahi waa hedduu argitanii ni barata warroon keessatti warroonni social media kanarratti haalotee garagaraan qaama ofii sattarachuu dhaburraa akka fedhan ta'urraa surreen deemurraa harma ofii mul'isurraa mataa qullaa deemurraa bakka haalumti isaan itti deeman baay'ee tokko nama jibbisiisa kuni nuuf immoo meelaala har'a mucaan kuni rabbiin rahmata isaa haa godhu darbee jira nasbeen darbee jira rabbiin rahmata isaa haa godhu wanni inni kalesa dalage wanni inni kalesa raawwate akkuma asiin dura Ustaz Mu'azna fakkaata waa dubbatanii jiran du'a mucattii dhiyoo kan amrii taate irratti dubbatanii jira namni dubartiin namootni nama lama sadi ta'e akka ta'e beeku TikTok irratti wantoota hin taane gadhiisaa turan jechuudha rabbi waan akkasiitirran haa eegu geroo kanatti warri isaanii sun viidiyoo mucattii sanii kaasuuf hedduu tattaafataa turan ila miidiyaan kuni waa hedduu keessatti qabataa beeka faayidaalee qaba miidhaalee qaba viidiyoo san kaampaaniin kaasuu dide maaliif wanni isiin duraan hojjetaa turte maatii isii san hin gammachiifne rabbiin sababa kanaan dhiisa fi irra darbaa fi waan isiin duraan dalagaa turte ka jedhan viidiyoo isii san kaasuuf baay'ee tattaafataa turan jedhe viidiyoo san amma dhumaatiitiin xumure wallaahi warri sun hin dide jedhe warri suni kaampaaniin sun warri sun fedhii kaasinati viidiyoo isii san haysiisuuf remove gochuuf kaampaaniin TikTok kaasuu dide kaampaaniin TikTok faayidaa isaaniif qaba guddina isaaniif qaba kaampaaniin TikTok kun sababa kanaan kaasuu dide wantoonni mucaan darbe kuni maatiin kunillee wanni inni duraan raawwataa ture garuu viidiyoo isaa baay'ee keessa galee ilaalle hamma xiqqoo keessa galee ilaalle garuu maatiin inni darbee jira maatiin isaa kun yoo TikTok isaa sanarra seenanii ilaalanii kaasuuf yaaluu danda'an wanni inni dur yoo waan badaa hojjetu ta'e yoo gaarii hojjete innu gaarii hojjete jechuudha asirratti maal jechuu barbaade yoo akka yaada kiyyaatti isin galitti tokkoffaa arraba keenya kana waan nuti fida harka keenya kana waan nuti fida adunyaa midhuuf libsuu tanaaf maaliif wal jibbinaadha maa wal jaalala waliin qabaanne maati maa viidiyoo tokko namni hojjete viidiyoo namni hojjetu yoo badaa hojjete obboleettiitii viidiyoo kana sirriin hojjenne haasofni kee kun sirrii miti jettanii wal gorsuu keerii barreessuu isin gale wantoota akkana kanarratti maal yoo xiyyeeffanne nuti obboleewwani nuti hanganuma jechuu jiruun addunyaa fakkeenyaaf ani guyyaa du'uun beeku ati guyyaa duutuun beektu azala ofirratti hin deemne nama guyyaa ofii eeggata kanaaf keerii yoo dalaganne borullee keerii arganne sharri yoo dalaganne sharri ma argatta har'as ta'ii borus ta'ii sharri ma argatta isin gale kana isinin jechuu barbaada kanaaf waa hunduma keessattuu onnee teenya qulqulleessine keerii waliif yaaduu qabna wal bira dhaabbachuu qabna wal tuffachuu qabnu wal jibbuu qabnu addunyaa gabaabduu tanaaf jechuudha akkas isinin jechuu barbaada wallahi garuu akka kootti hedduu takkatti baay'ee tokkotti natti dhagame maatii mucaa kanaatillee sabab birallee ta'u wallahi rabbiin onneetee tana arga rabbiin obsa isaanii haa kennu niquu qaba ummanni Joordaan hundi niquu qaba irra guddina beeytanii nutu sabni biyya biraa fakkeenyaaf sabni biraa keessattuu ummanni araba ummata Itoophiyaawii jedhamtu hin quuqamtu beekaa kana garuu ummanni keenya wallahi billahi iji keessa isin argaa jirta hedduu baay'ee irra hojjetanii jiran jechuu viidiyoo mucaa kana keessatti
in dhukkubsanno nuti in dhukkubsanno nuti gara laafeeyyi ummanni Itoophiyaa akka walii galaasitu gara laafeeyyiidha wallahi billahi jechuudha maaliif namni afaan Amaariffaa afaan Oromiffaa ta'eef namni mucaa kanarra hin dubbatin hin jiru komantii asirratti argitanii naannoo karaa feesbuukaatiin maxxanfamee jira mucaan maxxansuun afaan Oromootiin maxxanse jechuudha maaliif hojjetan obboleeyyanti addunyaan tuni gabaabdu wallahi gabaab nama meeqa miidiyaa kanarratti umrii wal fixee wal gabaabsee ka wal galchee wal arrabsee miidiyaa irraa wal galchallee jira jechuudha kanaaf yaa rabbii kiyya akka darbe nuu dhiisi kadhufuuf immoo khayrii dalagadha jedhii itti karoorfadhu isiniin jechuu barbaade inshallah viidiyoo biraatti nama walitti deebi'utti isallee rabbiin rahmata isaa haa godhu kadee hundaafuu rabbiin rahmata haa godhu ka kiristaana ta'ellee biyyoon itti haasa'atu ka muslima ta'e rabbi jannata firdoosin isaan haa gammachiisu nuti immoo wal jaalalli keenya hamma dhumaatti haa ta'u wal haa qabannu isiniin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kee viidiyoo kee isinitti dheeressa jira hamma viidiyoo biraatti walitti deebi'utti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته